ميسي فعرفت اجت مجرو ما جت تمزح والله أنا دفعت جبتو مانجراني هذا دفعته أمتا خينيا كانني بشنا سيونني غافة إسين أفته مال قلت غافة إسين ربنا حاسي أبابا تكو أبابا دور ريدي اتفودته أبابا إسام إتبار جابي تنته لفافود اتخنه أبابا نما مسلم ريدي تفود فتري أبابا من كيس نابت صح سافوت تكريت أبابا كذا وان جلا تا تلفزيون جلا تا أجزي لالو أجمع قوسا بران كده لينني مري غوني خاني عرفات أبابا بريجكو أبو سنو اتخنه ما جيتشو بريجكو اللي تكنت هو كيسا واستيك أبو بريجكو اللي اتخنه فيديو نجتي تنتنا لندي أنا عرفات أنا ربي قاسي أما أنا دورا ورا أنا دورا أفهم توت إجرا ميديا خلاص ورا أتونا ما كملت إجرا شو كمل شايوسو سامقا كسونتين أنا نو بربولتي وجهي شارواليني سينا كم دبر سيدا يسجل بيكون نبرر أندان لباس فكينيا بيكون سوا واجي صح إني لونغان ما لونغان نجابت لونغان كمان لونغان إنت إني عرفات ما إيه لونغان نعم لا إله ما لونغان أنت جرا لا أنا لونغان نرى أنا ما ميديا رت تورا غابا أنا ميديا رت ما في عنده يوم إن يوم ما في ميديا رت تو بيتكان لونغان نعم عرفات وأنا نسيجر كذا رافرتين نسيجنا جنا في كستات بريدة وصل كم من درهم ميرا غرغرة تك وصوت تاو جرو أنا أصليتي يا مراسي وصوت تاو جرو أما نامني واسن لونغان ما أفعل مرة ريدي وصوت تاو جرو فيديو سامع واني سيجر كذا واني سيجر نجر إيه لارو دنديسا تيك توك سيجر نجر وصوت تاو جرو فيديو هركان نكمل كراس نقول ديسي هذا فاتت ولي تري isi gabrummaa si haajiraattu nama geggeessitan biratti dhalaa kadhachuun hin jiru. osoo hiikini indura maal duraa ni gorsita taa'e wanna kusin baasu ittee ni gorsita intallitu waan gabrummaa barteef nama hudduu keessa dhiitee maallaqa irraa nyaatee akka harree isiitumaa jiraachisuu san waan barteef hin teessu deema achi deebi'attee nama geggeessita laakiin intala kabaja qabdu intala qananiin jiraachuu barbaaddu akka isiin barbaaddu. akkana barbaadda ammaa kana gabaabumatti. namni akka baalaan haxaa'uu barbaadu. Ani gargaarsa fi karaa dhaabbatee deemaa jiru. Namni takka gaafa an boo'e kana sossobeen jiru gaafa an gufadhe kana qabeen jiru. Ufumaaf qabee asiin of ga'e soo armaan achi ammoo ilmi dhiiraa tokko dhufee jireenya kee keessatti akka naa murteessu hin barbaadu. Kabajaa waan biraa, ol jaalachuu waan biraa. Murtii mana keessaa. Murtii adda addaa kana manni kennu garan gooni garas gooni hin fudhadhu. Sitti fuudhe jechuudha. Akkasitti hamza. Akkanaa tanaan jaaladha. Maaliif namni waliin utubaa tokko ifiifuu utubamtuudhaan cootuni utubaa kana immoo jabeessa. Lafa keessa haa ta'u. Wallahi garaa dhukkube. Xiqqoo malee rabbi sodaatu kan amansiisuuf dhakaadhaatiin buqqisiin hin jiru. Mee amma mucayyoo tana wayitee asii achi dhaabee kam si fakkaatti? Ani amma dhalaa biraatiin akka fakkeenya taatanii beekaa. Yaa dhugaa. Mucayyoo tana mee akkamitti ibsita Hamza? Ayi kan taataachuun ji'oota kana biichaa. Dhaabbata qabdiisi. Maalii qabdi mee? Dhaabbata qabdiisi namni akkama dhaabbata laalee hawwee barta akkasii wayi. Maammadu dhugaa rabbi maaliif si dinqisiifadha beekta uummata kana taazabdee waliin haasa'uu dhiiftee afaan cufattee kijiba Hamzaa kana wayita dhageettu akkana nama cufa namni akka isaatiitti waa kijibee har'a qabameen jiru hin dhuftiif kaafatuu nama dhugaa hin amala qabeetu ati nama dabbaa jaallatu nama hudduu jaallatu galchitee maal sii godhamee rabbii kee sodaadhu atoo nama akkasiitti Hamzaan dabbaa jalaa nafu dabbaa artifishaalii orjinaalii jalaa nafu dullattii jalaa xiqqaa jalaa. Mucayyoo tana haali isin fuulnaan dutti faarsine. Amma waa'ee gama miyyoo tanaa yoo deebine mucayyoon tun Akkam jirti mee? isin laaltanii agartan kana baay'ee bareeddiisi. Qulqullinni irratti hoo akkami mucayyoon? Baay'ee qulqullina ishee eeggattiisi. Gorsa tokko kan inni akka dhuunfaatti ittiin dhaamuu barbaadu. Maal dhaamtaa mee shamarran? Shamarrani akkuma mucayyoo tanaa tolfadhaa wallaahi. Faarsinaa waa ijabuu ani qoyme. Ilmi namaa tokko ilma dhiiraa tokko ta'ee laalee nama jaalata malee dhaga'ee nama hin jaalatu. Dhalaan immoo seenaa Hamzaa qorattee Hamzaan maraataa jaalachumaan nama jibbuu dandeessi. Hamzaan nama gaarii jaalachumaan jaalachuu dandeessi. Amala dhalaate kan dhiiraa hoo? amalli dhiiraa bareeffatuu keetirraa tokkoffaa keessi jaalata. Dhalamu hunda moo keessa? Dhaluma babbareedduu hunda amma osoo jaartii harka qabatee deemu amala dhiiraa irratti osoo jaartii harka qabatee deemu tajaajiltii isaarra tolfattee deemtee dhufe jala garagalee laala. Maali? Amaluma dhiiraati. Jaalate osoo hin taane ni ilaale. Shamarate namaan Namni ani isin dhaamu akka mucayyoo tanaa tolfadhaa. Jireenya keessanitti akka mucayyoo tanaa tolfadhaa. Nama biraa fakkeenya isiniin godhan wallaahi faarsuu fi jinni osoo hin taane. Mee isin hundi yeroo baay'ee laalaan
dachee taa akkatti tolfattu. Hiriyaa isii ta'e isii bira jirtu baay'ee jira. Isii ilaalame akkatti tolfattu. Isin illee akkatti tolfadhaa garaachaa. Faarsite mucaa Osoo rabbii lafee bira nageessee waan hin godhu isin hin garsi. Inshallah. Rabbiin hawwii kee hunda si yaa'u. Hamzaan kee hojii hafuura darbuun jira na fakkaata. Bultii arganii rabbiin kana waan xiqqoodhaa baran. Maal jechuudha yoo guddatte ummatuma baale hunda gabbarta. Ani illee keessa jira. Uummata baaleetii miti si dachii harargee buqqaasee arbaalee isin hin geessu. Uummanni harargee akkasiin dhageenye xiqqaa fudhattee ibsa mara. Hamzaan dhala argachuuf nama gurgura nama obboleessa ofii. Dachii baaleetiif harar harka walitti isin qattala dachii dhaqara walitti isin amma kun ogeeyyiin fi asii harargee wali dhaabbattee biyya kan faalaa walumatti isin qattala malee maal godhu. Yaa wallaahi uummata bareeda. Waliin qalxalamuu nu barbaachisaa uummata isaanii. Mee uummata akka biyyaatti. Uummata jaalalaati uummata rabbiisti kana garaa kana kan ammas uummanni harargee kun akka beektan jaartii irratti gowwaadha. Jaartii isaa kana baay'ee jaallata. Sun ijoollee kennaan ni jirradha. Yaa ijjiitiidhaan baasuu jenneetumaan nu dubartiin garanaa kun yoo waan gara qabanne achuma waliin duuna malee cidhii kutaa dhiirota kennaa waliin baasnudha malee nu gubde. Ijoollee baale maqaan isin malee dhaggeeffadha. Wallaahi harargee haraasa waan hin taane jaartii isaarra gowwaadha. Namni gowwaa arrabsa. Maaliif dhibee jaartiidha gowwoomuun akkuma viidiyoo ishee amiin gurata kan namni dhaggeeffate yoo jiraate. Ammoo ifin tuulinii jeeba daba. Wallaahi viidiyoo sana akkana hojii ammoo ifin tuulinii jaartii teetii wajjin jaartii teetanaan si jaaladhaaf bareedduuti jiiji. Ijoolleen dhaggeeffatee nama biraa. Amzaafiyaa dhiifama daa godhi teenna. Teenna jetti makkal. Duutee sagal gubatti malee si ajjeesu moo jaartii teeti. Keessattuu sooshaal miidiyaa kanarra akka matina dasna jettaa si jaaladhee natti tolta jettee akkana iftoomina duutee hin argamtu sagal hin gubattu hima hin jenne jecha. Osoo si fuudhee osoo abbaa na fuudhee osoo ijoollee shamarraa qabaatee hin jedhu jecha. Jecha guddaa jecha kana jechuuf jecha hin du'a hin du'a. Mana keessatti yoo jechuu danda'u garuu jedhu baasi sagalee ofiitiin hin jedhu. Hamzaa takkam Dhaloota beekaa taatu. Dachii tana gubbaa jirtanii namoonni as jala jirtan kun hundinuu wallaahi jedhame. wallaahi akkaan jaartii xiyyaa hojjetti jiraatu. Inshaallah jaartii xiyya bareedduu tarabbiin naa fide jaartii bareedduu akkaan jaaladhu. Jaartii xiyya tokkoffaarra jaartii Akkam ta'u qulqullina qabdu jaartii dhaabbata qabdu jaartii gisee naa hojii gabbaatu jaartii hamsaatii barkisee jaartii. Akkam jedhame. Wayii ijee namni bifa garagaree ilaaluu fadha. Inni akkana jedhaa ta'u akkam jedhaa. Garuu eeggan si jalaa baafatti ijoolleen ta'e. Ijoolleen ta'e yaa rabbi safaan walaa rabbi. Hin danda'a maali ni beektaa wanni akkas godhu maali ni beektaa. Mee maaltu akkas godhan dambaasu. Intalli tuni yoo an fedhii bareedduu hannuu fi waadhee kabaja bareedaa hannuu fi waadhee adeemuu dhufee Dubartii wayita garii baanu bar dubartiin bar dhiifa manaa godhaati ijoolleen dubar sareedha nama nu kabaju baay'ee jaalan. Maaliif? Mucayyoo tan agarsiisuuf walnaan tutti faarsine. amma jechuudha. Hadda qofa hoo'ifnee wal qabbaneessinu yoo taane faayidaa hin qabu. Kanaafuu na dhaggeeffachuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Jabaadha rabbis na jabeessu. Itti fufii beekaa atis irraa baduu dhiiftee waa'ee biraa dhiifne atis itti fufii si wajjin jirraa tokkummaa uumnee masgida keenya deeffachuu qabna. galatoome. Azaa jalqan. Ayaan yeroo fuudhan deema beekaa eenyu dubbatan har'a. Kanaafuu dhiifamaa ijoolleen ani waa'ee amantaa irraa waa'ee galii waa'ee haacaaluu dubbachuu dhufee waa'ee haacaaluu ammoo sababa gootanii akka sheeqaa gidduu dabarsinaatii waa'ee amantaa keenyaa haa jabeeffannu beekummaadha malee isheen kan gandummaati miti garuu gandummaa irraa bu'aa isin jedhan nagaan dhaabula. Waa'ee amantaa irraa dubbachuu jirra malee waa'ee gandaa irraa dubbachuu hin jirru maaliif isaaf gandummaan abaduu. Ani takka waan akkanarraa haasa'ee illee hin beeku garuu ni ilaala amma akkam fidanii haacaaluu baafasuu jiran. Maaliif akka ta'e na dhiibee bal haacaaluudha. Atillee kalee galgala yeroo si ilaalu immoo haacaaluu akkamii arrafamaa maali jedhu jirtan. Haacaaluu shawaallee bakka hin bu'u uummata nama kamiifuu na bakka hin bu'u. Haacaaluu akka nama guddaati saba badhaati malee akka saba tokkooti. Garuu amantaan illee akkasuma. Haacaaluu yoo ta'e waa'ee amantaa hin qoodu, waa'ee oromummaa hin qoodu, haacaaluu irraa bu'a.
Kanaafuu amantaalee nama jalaa balleessuuf jettanii haa caalu namni ana keessa ibsu dhugaa baay'ee natti uffatama waan dubbatamee dhumuu miti amantaa keenya duuba deebisuuf jettaniiti waa'ee haa caalu goota keenya lafa fudhanii hadhaafarsaa jirtan irraa bu'a shawaa bakka hin bu'u shawummaa isaatanii galaati tokkummaa keessa ibsa lama keessa wanti diigamuu qabu jiru adda lama keessa amaara jala bittee fixxeetini adda masgiini rabbiillee beeksisaan illee wanti diigamaa jiruuf ummata amaaraatti bitanii jechuudha lafa mul'u tungee isiitti irraa jechuudha. Kana warri beenne galaatii ilaala warri naannoo san jiranii liifii baanii haa dubbatan ummata miidiyaa irraa utuu taane ummatni achi bakka buusuun bakka san irraa liifii seenanii irraa haa dubbatan. Takka isin irraa himaa jechuudha. Dhugaa jirtu dubbadhaa malee adda lafa keellaa irratti lafa maalii uummata akka abiyyi illee guyyaa uummata amaaraatti hojjete gaafa uummanni amaaraa jirtu eessa jirtan guyyaa sammaa ijoollee guyyaa sammaa tokkummaan goone adda kagaddummaa fidanii nama rakkitan goota lafaa fidanii. Kanaaf egaa amma gandummaa naafu waa'ee masjiidaatti jabaadhaa jette Sumayyaanii galkuun Sumayyaa. Baay'ee nagaan yeroo gaarii qabaatu. Baadhuus. Ifama warrina aartanii jirtaadhaan waa'ee kana waan ta'an tapha kolfuu beeka malee waan baay'ee raasa illee beeku baay'ee. Biyya keetti yaada kennatti waan keessa jiru dubbattee. Biyya jirri kan haasa'a. Akkam jirtu warri bultanis nagaa bultanii warri ooltanis nagaa ooltanii. Nagaan lubbuleessa keenyatti hedduu galatoomne. Yaadni keessanillee baay'ee gaariidha. Jechuun kan bu'amaa jirullee nuti amma wanta daganne tokkotu jira obbo dubbachuuf. Amma ammaatti nuti ka'ee u'uu jechaa jira malee nuti humna qabna jechaa jirra malee kan caalu humna qabamu dagataatii jira. Mee gaafii tokko isaan gaafa warri ani waan gaafii nuti ta'e malee mormii eenyumatti filuuti. Garuu gaafii nuti ta'e keessa qotti. Mee masjiin kamiyyuu imaama qabu moo hin qabu? Beekaa. Hello. Dhagoo jira. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Akkam jirta nagaa gurree? Akkam fayyaadha? Nagaa keeti? Nagaa siifan wanni yaada qaba jettee siifan dubbattu dur achiin dura dubbatta. Kiyya guddaan miti uummati koosii xaal godhee deemuu fi beekaa garuu ani komii qaba sii galee komii isinirraa qaba sii galee. Maali komii jechuun gaarii akka saayyuu waan akkana nama gaafata sii galee. Maali dhiiroo gaafa gaafii waraanni addunyaa lammaffaan jidduu sikkoo mandootii fi jidduu tuulamaatiitti deemu maali si warri Jimmaa kuni yookiin ammoo gara Wallaggaa kuni United Nations uumtaniitiin waraana kana jidduu seentanii maan dhaabinaa waan jedhu komii qaba. Yaa dhaabuu yaaluu jira. Sifan dubbadhu bakka baay'een see akkam. Eshi galatoom. Kan isin jechuu barbaadu masjiin kamiyyuu imaama kan mataa isaa ta'e hin qabu. Garuu yaa tokko mee imaam hundi keenya amma arabatti ishee godhaa arabni humna hin qabu arabni humna miti rabbi kan humna qabu. Namni tokko gaafa tokko keessaa bahee guyyaa sagal kana keessa ajandaa garee fi gandaa wal qooduu isa namni tokko bahee yaa rabbi guyyaa